Guyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti isinaa qaqqabu. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo adoolessa 19 2022 isin dhageessisa. Injifannoowwan boonsoo fi diina baarraksa waliin ana qaafan fayyeeraati. Abdii fi gaaddisni saba Oromoo waboon tarkaanfii ilaalessa waraana weerartuu PP irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Akka kanaanis kaleessa adoolessa 18 2022 ganama toora saayitii 5 hanga saayitii 7 gidduutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Qellam Wallaggaa Ona Sayyoo keessatti waraana weerartuu konkolaataa 4 daaraa taasisee jira. Waraana faashistii Abiy Ahmad kan guyyaa kaleessaa ganamarraa Onaan Filloo magaalaa Muggiirraa gara magaalaa Dambidolloo deemaa turte Ona Sayyoo ganda Dalloo jedhamtu karaa guddaa Muggii Dambidolloo wal quunnamsiisuu irratti rasaasa akka bokkaa itti roobsuun baarudaan macheessee boombiin guyyaa itti dukkaneesse waraana bilchiginnaa konkolaataa 4 Tireeffii 1 Oraalii 1 fi konkolaataa uummataa 2 deemaa turte irratti tarkaanfii akkaan guggubduu fudhateen 30 ajjeese 15 madeesseera. Lola kanaan meeshaalee waraanaa garaa dugda diinaarraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo konkolaataa diinaa 2 ibiddaan barbadeessuun kan uummataa dirqamaan qabaman osoo hin tuqin dhiiseera. Tarkaanfii korommiin ilmaan Oromoo waboon zoonii lixaa keessa socho'uu fudhate kanaan kan baarragde waraanni murna bilchiginnaa konkolaataa reeffaa fi madoo ishee dhiistee baqattee turte. Sababa akkaan dansaatti haleelamteef jecha humna dabalataa ganda daallootii fiduun meeshaa waraanaa guddaa jettu Zuu 23 osoo hin hafin dhukaasaa turan. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaa Cibraan Gooroo Dugdaa lukkeelee diinaa kan maqaa riphee lolaa jedhuun akka qotiyoo leenjisa baddee ji'a tokko qofaa oliif gadi ari'anii lolaaf bobbaasan goototni ija barbadaa waboon adoolessa 18 2022 aanaa Suurroo Barguddaa ganda Didolee Harraa irratti abidda itti qabsiisee 4 du'aa yemmuu adabu 5 immoo madoo dandammiin qabneen adabee jira. Ittuma fufiinsaan aanuma kana ganda Makkalaa Hidhaa Kormaa irratti lola waboon geggeesseen ganda Ariyee erga baase hanga ganda Barguddaa Maaddiitti ari'uun gammachuu guddaa uummata Oromootti horee jira. Gama meeshaatiin uffataalee garaa bilbiloota garaa fi boshee kuntaala 22 irraa dhuunfachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii tolchee jira. Lolli hanga bilisummaatti itti fufa. Injifannoon hidhannoo qofaan dhufa. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof. Burreeti. Dhaabaa. Gurbaa kilaasii nu baatee na baatee. እኔ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነኝ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነኝ። የኢትዮጵያ መከላከያ ምን? የኢትዮጵያ መከላከያ ጆለን ጀተ የት ነው መጣው? ደው የት ነው እንደ ባሳዩ ካሩ የቱ ነው ወራን ታየ ያለ Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen sinnisuuf taasifame kan adoolessa 19 bara 2022 isin dhageessisa. An
iccitii bantiiti. Sabboontonni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Gumaacha waboo humneessuu marsaa 11ffaa gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar jalatti ijaaramuun marsaa 11ffaaf mararfattoonnii fi sabboontonni ilmaan Oromoo biyyoota ambaa keessa jiraatan biyyoota akka Yaman, Saud Arabiyaa, Kuwait, Dubaay, Masrii, Beirut, Jabuutii, Joordaanii fi kan kana fakkaatan irraa gumaacha waboo humneessuuf taasisanii jiru. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo urjii sabaa ta'an maadheen daandii Elemoo Qilxuu gurmuutumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar jalatti ijaaramuun biyya Saud Arabiyaa irraa marsaa 11ffaaf gumaacha waboo humneessuuf taasifame Daaressaa Diinaa Riyaala Saud Arabiyaa 5,000 Ariyaa Diinaa Riyaala Saud Arabiyaa 2,000 Bakar Waaree Riyaala Saud Arabiyaa 2,000 Yaasaa Gantuu Riyaala Saud Arabiyaa 1,000 Jabeessaa Lammii Riyaala Saud Arabiyaa 1,000 Jibbaa Roorroo Riyaala Saud Arabiyaa 500 Mul'isaa Sabaa Riyaala Saud Arabiyaa 500 Milkoofnee Gammadaa Riyaala Saud Arabiyaa 500 Qomoo Sabaa Riyaala Saud Arabiyaa 500 Buqqisaa Diinaa Riyaala Saud Arabiyaa 500 Singanuu Lammii Riyaala Saud Arabiyaa 500 Turuhimbaduu Lammii Riyaala Saud Arabiyaa 500 Walhingannuu Lammii Riyaala Saud Arabiyaa 500 Abdii Sabaa Riyaala Saud Arabiyaa 500 Obsaa Sabaa Riyaala Saud Arabiyaa 500 Jaallataa Waboo Riyaala Saud Arabiyaa 500 Murataa Qabsoo Riyaala Saud Arabiyaa 500 Daakaa Diinaa Riyaala Saud Arabiyaa 500 Qajeelchaa Sabaa Riyaala Saud Arabiyaa 500 Hafarsaa Diinaa Riyaala Saud Arabiyaa 500 Caccabsaa Diinaa Riyaala Saud Arabiyaa 1,000 Gumabaas Sabaa Riyaala Saud Arabiyaa 500 Tigisti doolaara 25 Beerut irraa Masarat doolaara 25 Beerut irraa walumaa galatti Riyaala Saudi Arabiyaa 20,000 qarshii impaayera Itoophiyaatti 300,000 fi 60,000 waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen cimsuuf galii taasisanii jiru. Gumaacha taasisan cinatti ibsa ejjennoo armaan gadii baafataniiru. Gumaachi kun kan jalqabaati malee kan dhumaatii miti jechuun kuni gaa osoo hin taane kana caalaa dirqama keenya dachaan kan itti fufuu ta'u waadaa keenya haaromfannee jirra. Waraana bilisummaa Oromoo ani si jabeessuun dirqama keenya. Ofii wareegamanii qabsoo ofii jabeeffachuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanaafuu wareegama barbaachisu hundaa'u kaffallee qabsoo keenya galmaan ga'uu qabna dhaamsa Oromummaati jechuun ibsa baafataniiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo hanga galma barbaadamu geessutti waan dandeenyu maraan bira dhaabbanna jedhu maadheen Jaal Guutamaa Hawaas Adaamaa irraa. Maadheen kun gumaacha qarshii 13,000 abdii sabaa waraana bilisummaa Oromoof taasisaniiru. Kana malees maadheen Aayyoo Meetoo Oromoo magaalaa Asallaa irraa gumaacha qarshii 7,000 gumaachaniiru. Itti dabaluun maadheen magaalaa Adaamaa fi Asallaa kun ibsa ejjennoo qabxii 5 qabu baafatanii jiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo ABO waboon durfamu sodaa eenyuun iyyuu malee bira dhaabbannaa. Tokkummaa qabsaa'otaa fi uummata Oromoo warra sharafuu barbaadu kamuu dura ni dhaabbannaa. Shira kaadiree fi kaabinee bilchiginnaa kamuu saaxiluun uummanni Oromoo akka ishee ofittiin fudhanne ni hojjennaa. Wantootaa fi basaastota qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf yaalan kamuu ni saaxillaa duras ni dhaabbannaa. Waboon dhiigaa lafee fi foon keenya waan ta'eef hanga wareegama lubbuutti bira ni dhaabbanna jechuu isaanii gabaasa ajajaan olaanaa ABO waboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jennaa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.